Hagayya kudhan bara kuma lamaa fi 21 dabaree oduu ijoorraa geenyee jirra. Ijoowwan sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himna. An Muhammad Fantaalleeti. Waraanni bilisummaa Oromoo daandilee lixa Oromiyaa keessa naannolee ollaa fi magaalota Oromiyaa wal qunnamsiisan dabalatee magaalota tokko tokko to'achuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo ajaja lixaa daandii Gimbii fi Najjoo Gimbii fi Dambidolloo Naqamtee fi Bahardar Gidaamii fi Asoosaa wal qunnamsiisu to'annoo isaa jala oolchee jiraachuun ibsamee jira. Magaalonni akka Kalaalaa, Haroojii fi Baatuus humna bilisummaa Oromoo WBO'n to'atamanii jiru. Kaaba Oromiyaa Walloon Arxummaa Fuurseetti hidhattoonni gama naannoo Mararaa dhufan gaafa Hagayya 9 hawaasa nagayaa irratti dhukaasa banan. Dhukaasa baname kanaanis lubbuun namaa baduu baattus loowwan hedduun rasaasa rukutamuun ajjeefamanii jiru. Namoonni 400 ol ta'an sababii hanqina nyaataa cimaa mudateen beelaa jiraachuu godina Arsii lixaatti waajjirri hoggansa sodaa balaa godinichaa hime. Gabaasni BBC Afaan Oromoo qabatee beekum mul'isutti rakkoo hanqina nyaataa mudateen godina Arsii lixaa aanaalee akka Shaallaa, Siraaroo, Shaashamannee, Arsii Nageellee fi Wandootti uummanni balaa beelaaf saaxilamee jira. Sababni balaa hongeetiin midhaan osoo hin facaafamin hafuu hordofeeti jedhama. Itti gaafatamaa waajjira hoggansa sodaa balaa godina Arsii obbo Yaasiin Garjuu. Dulli Saamichaa fi reebanii hidhuu ji'oota nasitti qaamolee nageenya mootummaa Suudaan Arabiyaatiin lammiilee Itoophiyaa irra jireessan Oromootaan irratti raawwatamaa jiru. Tibbana daran cimeetti fufee jira. Humnoonni kunneen Hagayya 8 bara 2021 dilbata dabre magaalaa Riyaad keessa dubartoota Oromoo 12 ta'an qabeenya isaanii irraa saamanii reebicha irratti raawwachuun mana hidhaatti darbatanii jiraachuu maddeen OMN itti himan. Affaaritti ijoollee dabalatee namoonni dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu ilaalchisee UNICEF ibsa baase. Dhaabni mootummoota gamtoomanii dhimma ijoollee irratti hojjetu UNICEF bulchiinsa naannoo Affaar keessatti lola taasifamaa jiru wal qabatee Hagayya 5 bara 2021 akka lakkoofsa faranjootaatti namoonni 200 du'uu isaaniif isaan keessatti immoo 100 ijoollee ta'uun isaanii akka isa yaaddesse ibsee jira. Lolli Affaar fi Tigraay keessatti babal'achaa deemaa jiru. Ijoolleef badiinsa akka ta'e kan hime ibsa UNICEF kun Tigraay keessatti namoonni qeerraa buqqa'uun beelaaf saaxilamanii gargaarsa barbaadan 400 keessaa 160 ijoollee akka ta'an himee jira. Maddi VOA fi BBC Afaan Oromooti. Xiinxaltoonni dhimma siyaasaa Itoophiyaa hordofan humnootiin TPLF Affaar keessatti lola kan geggeessan daandii guddicha Itiyoo Jabuutii qabachuun diinagdee biyyattii irratti dhiibbaa taasisuuf jedhu daldala Itoophiyaan alatti ergituu fi alaa galchitu parsantaan 85 karaa kana deddeebifamas jedhameera. Keniyaa fi Soomaaliyaan walitti dhufeenya waggoota muraasan dura jidduu isaanii gaariin turre dhiyeessuun dippiloomaasii fi daldala biyyoota lamaan jidduu jiru fooyyessuuf wal ta'uuf walii galan. Waliigalteen kunis kan taasifame erga ministeeronni dhimma alaa biyyoota lamaanii Maqdishoo keessatti walgahii taasifataniin booda. Ibsi ministeerota dhimma alaa biyyoota lamaaniin beeka jedhutti dhiheenyatti dhimmoota dantaalee biyyoota lamaanii tan irratti mari'achuuf walgahii waloo taasifachuuf walii galanii jiru. Ijoo kan xumuraatiin jiddu gala Naayijeeriyaatti qondaalli olaanaan bulchiinsa mootummaa Niijar garee hidhattootaan butamuu mootummaan beeksise. Ejensiiwwan tikaa barbaacha qondaala kanaatiif opereeshinii gaggeessaa jiru. BBC'n ibsa mootummaa obeeffachuun akka gabaasetti qondaalli mootummaa kun wiixata naannoo sa'aatii 7tti mana isaaniitii garee hidhattootaatiin butaman. Ijoon keenya kana fakkaate akka kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii Oduu Guyyaa isinitti mul'isu wajjin kan ture Muhammad Fantaalleeti gama ogummaa kaameraa fi gulaallee suur sagaleetiin tuujii Muhammad Tunafaan ture qophiileen Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti fufuuf babal'ina oduu keenya ijoo kana oduu keenya idilee keessa argattu.